Arramoo viidiyoo ajaa'ibaatii walitti deebineetii jira. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe keessaa akkuma suura irratti argitan keessaa Aajjii Caaltuu fi Fayyoo dhagaa. Jarroonni kun lamaan irraa amma surumaayyuu laaluun nama jibbisiise. Maaliif taananu wantoonni irraa baratan waannummaan takka hin jiru waan ta'eefu jechuudha. Inaafan Fayyoo akkuma itti fufeetti jejjere jechuudha. Maalitti itti naafti jennaan? Viidiyoo hojjetan keessatti yeroo baay'ee kaameraa dhoksitee bakka isaan kaameraa hin argine isaan kaameraadhuma akkasumaan nu caqacaqti jedhanii ta'ee walumaan mari'ataniiti ta'ee dhugaa baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Maaliif taanaan guyyuma tokkorree irratti naqaanii otoo waliin mari'atanii osoo waliin ta'anii jechuu baatanii. Kanaaf maalidhaa? Ani duraan Caaltuun akkuma beekamu Aajjiin dalagaa hin qabu. Caaltuun garuu yeroo hojii hojjettee dhuftetti mana kiraas waa hundaas ni hojjetti jechuudha. Har'a garuu haadha mucaa taatee eessumaa deemuu hin dandeessu. Maaliif? Sababni isaas ishiirree fuudhettee mucaa guddisuu malee hanga kana amma gadi baateellee dalagaa dalaguu hin dandeessu. Akkasumallee osuma daa'imaan xiqqoo ishii duddi jabaateefillee daa'ima bakka itti gattee hojii hojjettu nan fakkaatu hojii ni hojjetti jedhee. Kanaaf nagee irree isin gaafachuutii hin daganne nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jiranitti isiniif haa baay'atu jechaa obboleewwan koo amantaa biroo yoo yaashama harka fuune jecha. Egaa wanta baay'ee tokko na ajaa'ibe keessaa Fayyoon guduma baaste jechuudha. Edaa akkasii naaffan nama qabaayi. Umaddu imalaal aatis deemii bayiitii hojjedhu. Fayyoo xiqqoo ishee misin qabu. Deemii bayii hojjedhu jettee yeroo akkasiin gubattee yaa namni inni naaffine hin jiru jechuudha. Otoo an abbaan manaa koo ta'ees nan inaaffa. Garuuti immoo ofii irratti dhaqanii isa inaaffan kuni baay'ee bushaadha na biratti. Ofii keetiif osoo beektuu osoo haadha manaa qabu waliin jiraannaa wal dandeenyee waliin jiraanna jedhee dirribii kan naqeeshiidha waan ta'eef balleessan Caaltuurra hin jiru jechuudha. Dhugaan dubbachuudhaaf Caaltuun baay'ee miskiina kan. Miskiinummaa maashii maa ittiin arge jedhan bakka yeroo hundumaa callisteetuma waanuma eenyu jedhaniin ishillee ni jetti hin loltus jechuudha. Otoo tokko ta'ee bayi mana kooti kanuma guyyaadhaan dhuftee manatti mataa na dhukkubsitaa jetteen huutee qabdi turte. Dhugaa tasgabbiin akkanaa Caaltuurraa waa baay'ee barattu jechuudha. Namoonni meeqamee kan hudhee wal keessaa baasee lubbuu wal baasu jechuudha. Inaaffaa kanarraan kan ka'e. Garuuti immoo Caaltuun homaa hin dubbattu. Suutuma jetteeti wanta jiru dirqama kee mana kana dhuftee dirqama kee kaffaluutii qabda. Aajji gargaaruutii qabda. Ani wantan dalagaa hin dalagneefi malee gargaaruu nan danda'a jedhan. Erga mana tokko keessatti galan egaa jireenya biyya namaa isuma argitanii jireenya harkaa karaa afaaniiti. Namni tokko hojjetee asbeezaa mana keessas waa hundumaa guutuu mana kiraas guutee hin danda'u jechuudha. Erga ta'eeti immoo waluma gargaaraniituma. Ati kun kan kiyyaa kun kan keetii dhiisanii waluma gargaaranii harka wal qabatanii wal guddatuudha malee ani nan qaba ani kaffalu jechuun baay'ee sheemidha jechuudha. Maaliif taanan yeruma hunda ciqici wayyoo jireenya koo keessatti waanummaan akka ciqici jibbu hin jiru bakka yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni dubbiillee issalacha'an ta'e haasaarree eessaa akka fidan jechuudha. Dubbiirree eessaa akka fidan. Gaafa yeroodhaan dhuftee akkasiin nyinyinyi jettu sin dabbaruu Fayyu arabannaatish ta'e. Dhiisii sirraa hin bareedu dhugaa yeroo hundumaa dhimma namaa keessarree galanii dubbachuun gaarii miti. Garuuti immoo viidiyoo sana daawwattee immoo waa takka yaada sitti ilaalcha namni siif qabuu fi yaada mataa keetii namni sun akkam jettee ibsuu wanta dandeessuuf na dubbise malee dhimma namaa keessa galanii dubbachuun gaarii miti jechuudha. Nuti as teenyee urufa teenyee harka namatti qaburra. Isaan eenyudha jennee ofii keenyaaf of gaafachuu wanta jiruuf jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda ciqici yeroo hunda dhaqxee bakka dalagaatiis gaafa dhuftee gaafa boqonnaadhaas gaafa hojiidhaafis dhuftee achuma teessee Caaltuudhaan jette akka Aajiidhaan wayyoo dhugaa namoonni baay'een obsa irraa barattu laala Caaltuurraa. Obsa guddaa irraa barattu warreen abbaan manaa keessan irratti nama lama nama sadiin jirtan masaanuu taatanii jechuudha. Caaltuurraa maal barattu? Bakka obsa guddaadha kan ishirraa baratan jechuudha. Namni obsa qabu jireenya isaa keessattu kamiyyuu obsaan dabarsee jiraate taanaan akka barbaadetti jiraachuutii danda'a. Jireenya dhala namaa keessaa obsi gahee guddaa qaba jechuudha. Bakka hundaas bakka guddaa kan geessu yoo obsa qabaattedha. Maaliif jennaanu namni obsa qabu
eessumattuu kufee hin kufu jechuudha. Daandii kamittuu qormaanni isa mudaturree karaa kamittuu daandii sana daandii ce'umsaa godhatee darbuutii ni danda'a jechuudha. Akkasuma gaa caaltuun jireenya ishii keessatti wantoonni hundumtuu ishii mudatan irree har'a haadha daa'imaa taate akkasiin gammaddee aajjiin inni duraan daa'ima hin barbaadu jedherree har'a gaafa caaltuun deessee akkasiin ishii kunuunsu dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Gammachuun kana caalaa maalidha? Namni mee gammachuu namaaf hin gammanne eenyu namna jedhee hin yaadu jechuudha. Gammachuun obboleetta keetii gammachuu keeti, gammachuun obboleettii keetii obboleetti kan keeti jechuudha. Maaliif jennaan namoonni keenya yeroo baay'ee gammachuu namaaf hin gammadan. Kun immoo garuu wallaaluma keenya malee namni tokko edda qomoo keenya ta'ee erga wantu tokko isa gammachiise gammachuun nama sanaarree gammachuu keenya jennee fudhachuutii ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee bakka akkuma balaaleffattanii as keessatti mistira mana keessaa jirurreen baasatii jirtu jechuudha. Warreen kaameraa dhoksitanii akkasiin waan argitan haasoftan jireenya mistira mana keessanii jireenya mana keessanii miidiyaan beekuu hin qabu jechuudha. Maaliif taanaan kan jiraatu isin waan na ta'eef kan jiraatu kan jiraachachaa jiru isin waan na ta'eef jireenya namaa keessa galtanii jireenya dhuunfaa keessanii gaafa mistira keessan miidiyaatti baaftanii baay'ee tokko sheemidha jechuudha. Maaliif taanaan hin dabbara baay'ee gaafa kaan miidiyaa irratti wanti ba'e tokko asumaaf achi akkuma nani viidiyoo keessan dhaggeeffadhee irratti hojjetaa jiru kun namoonni baay'een immoo kutanii viidiyoo sana keessan kanarratti hojjetuutii danda'u. Garuuti immoo miidiyaa kanarratti wanti baasnu wanti dubbachuu qabnullee wanti nuti barnoota irraa argannaa jennee baasnu jalqaba otoo miidiyaa kanarratti poostiin godhin ofii keenyaaf of eeggannoo maaltu nutti dhufaa boru maal taana jennee of qusachuutii qabna jechuudha. Maaliif taanaan namni kamiyyuu ni dogoggora isaatirraa immoo ni barata jechuudha. Kanaaf fayyoo inaaffaa dhiisitii yoo dhuguma inaaffan akka malee si qabe atis hin qaqqabda daa'imas ni argatta. Kinoo akkuma gatii caaltuun argatti kanatis hin argatta. Caaltuun irree akka kee miti wixixixi sin gootu dhuftee namni garuu dubbii wayyoo namni dubbii nyaataa bulaane kan akka shiitiin arge jechuudha. Kanaaf viidiyoon irra qabadheetii dhufee kana fakkaataa warreen maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila koo hin taane immoo kootta maamila kootti dabalama sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Qeeqa yoo qabdan immoo bifa koomentiitiin naa barreessaan isiniin jedha. Hedduu takka galatooma. Yoommoo dogoggora qabaate viidiyoon koo na sirreessaa. Hanga viidiyoo biraate walitti deebinutti baay baay.